Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel koo jalatti argamtan hundumti keessan iddoon lafa jirtanitti nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha hordoftoota amantaa birootiin ashamaa harka fuunee jennee jirra. Warroonni YouTube channel keenya haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe like share gochuun akka maatii hordoftan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Warroonni maatii tokkan immoo like share subscribe gochuun inda gatinaan isin jenna. Egaa akkuma beekamu har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoon kun dhimma nama ta'uu keenya qofa nu ilaallatudha. Dhimma boruu ana sirra obboleessa keenya yookiin maatii keenya gahudha. Gochi kun gocha suukkaneessaa fi gocha mala dhabeessa yookaan immoo gocha ilma namaatiif hin malle kun yaada dhuunfaa kun. Haa ta'u malee gochi Ameerikaa yookaan immoo Dawwa Afrikaa keessatti raawwatamee gocha hammana hin jedhamne gocha suukkaneessaa lammii isaatiin dhalataa biyya isaatiin hiriyaa isaatiin ta'uun daran gammachiisudha. Haa ta'u malee gochi amma raawwatame kun akka salphaa fi bifa salphaatti ilaalamuu hin qabu. Mucaan suuraan isaa asirratti argan kun yeroo jalqabaa Ameerikaa keessa gaaffiidhaan bifa kanaan ture. Har'a garuu bifa kanaan. Kanaaf gochi kun gocha akka salphaatti ilaallee bira darbuu qabnu miti. Hundi keenya waan nurraa eegamu sagalee ta'uu qabna. Qaamni dhimmi ilaallatu dhimma kana irratti hojjechuu qaba. Keemikaalli kun yookaan asiidiin kun ilma namaatiin miti sibiila latsaa kana yoo keessa goote wanta muruudha. Gocha kana nama hojii nyaattee dhuddee miti namni sin beekne gocha sirratti raawwannedha. Kana jechuun si ajjeesuu caalaa ajjechaa lubbuutiin olitti ilaalamudha. Asiidii jechuun kan namarratti naqamu. Kana jedhu mucaa lafaa dhufaa kana ni maalidha? Ati haguma feetillee namni tokko haguma feellee si haa miidhuu hammeenya si haa raawwatu. Garuu gara jabeenyi hammanaa kun namaaf barbaachise. ይህን ያህል ጭካኔ ይህን ያህል ጥላቻና ይህን ያህል በደል በዚህ ልጅ ላይ ማድረጉ ለምን አስፈለገ? ለምን? ይህ ልጅ እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቶ ለመኖር ሰርቶ ለመለወጥ ቤተሰቦቹን ሊረዳ ላይፉን ለማስተካከል ህይወቱን ለማሳመር ስንትን ፈተና አልፎ እዛ በደረሰ ሰዓት እንደዚህ አይነት ድርጊት በራሱ ተወላጅ በራሱ አገር ሰብ በሚያውቀው አብሮ በበሉ ሰው ላይ እንደዚህ አይነት አስጸያፊና ተገቢ ያልሆነ ነገር ሰው ያደርጋል። ይሄ እኮ ጠላት ራሱ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ኢሞሽናል ስንሆን የምናስባቸው ነገሮች ለምንድን ነው ረጋ ብለን በተሰከነ መንገድ የማናስበው? ከመናገራችን በፊት የምንናገረውና የምናደርገው ነገር ለምን አናስበው? dubbachuu dura wanta raawwannu fi wanta hin raawwanne maaf gadi dhaabbannee itti yaadna. Dhugaan sin jedha harka dhibba keessaa namichi gocha kana raawwatee ammaan kanatti addunyaa kanarra jiraachuu dhaabe. Addunyaa kana lafa jala osoo dhixee jedha. Sababni isaa gochi yeroo sana raawwate sun ammaan kanatti maaloo gochi sun osoo gochuu raawwatee gochi sana osoo raawwachuu baadhe jedhee akka gaafatamaa beeku nama namummaa qabu yoo ta'e. Ajjechaan barra wayyaa ajjechaa barra kattakki masi ajjeesanii bakka ችግር የለም ግን አስጊድ ማለት
yoomiyyuu kan si adda ba'an qaama kee ji'ootaan guutaan kan si nyaataa jiru. Ilma namaa fi hadii sibiila ferroo yoo keessa godhan daqiiqaa 5 kukkutee kan dadhabu. Maaf barbaachisa. Hagan hunda garee jabeenya maaf barbaachisa. Namni kun ofii hojjetatee jiraata. Jireenya ofii jiraata. እሱ ለራሱ ነው የሚኖረው፣ የራሱን ህይወት ነው የሚኖረው። ሁሉም ለራሱ የተጻፈለትን ነው የሚበላው። ይህን ሌታናን ዋን ኢሳፍ በራይ ዋን ኢሳፍ ካይኛ ተማመሌ ጨራና መጥቆ ኢንለኛ እንደከኛፉ ዋን ነው ዋን ተዋቀኝ ታባብኛ ተባባሉ So ለምንድን ነው የቅናት መንፈስ በውስጣችን የተፈጠረው? ማለት አመኚ ከሰከኝ ዋኞ ማልቃው በሪስክ ይወደድ ምን ችግር አለ? ይሄ ሰው እኮ ቢቸገር ይሄ ልጅ እኮ የሆነ ትልቅ ደረጃ ደርሶ ከዛ ደረጃ ላይ ሆኖ ይሄ ሰው ይሄ እንትን የደፋበት ልጅ ቢቸገር እኮ ይሄ ሰው ይረዳዋል። ይሄ ልጅ እኮ ይረዳዋል። ጓደኛ ባይሆን ራሱ ያን ሀገር ልጅ ራሱ ባይሆን አንድ ዜጋ namni kun mucaan kun osoo erga guddaa ragahee yooma guddinumaanuu ta'e sadarkaa guddaa ragahee nama kana hin gargaara malee nama kana. Kanaaf maaf akkanitti wal qabna? Guddinni nama tokkoo maaf nu guba? Haa guddatu hiree isaati beeqa haa milkaa'u waaqayyo isaa milkeessu. የአንድ ሰው ስኬት ለምንድን ነው የሚያቃጥለን? ለምንድን ነው የሚያንገበግበን? ምን ችግር አለው? ይደግ ሰርቶ ነው ሰርቆ አይደለም ስራ። አንድ ሰው እኮ አንድ እርምጃ ሲቀድምክ ላንተ ጠንካራነት እኮ ነው። ላንተ ጠንካራነት ይሆናል፣ ላንተ ጉልበት ይሆናል። ምክንያቱም እሱ የሄደበትን መንገድ አንተም ትሄድበታለህ ስለሆነ። ግን ሁላችንም አንድ ቦታ የምንቆምና አንድ አካባቢ የምንኖር ከሆነ እዛ አካባቢ ያለው ነገር ነው የምናውቀው እንጂ ሌላ ያለውን አካባቢ አናውቅም። namni tokko gaafa tarkaanfii tokko si afoo deemu yookiin immoo tarkaanfii tokko si afoo tarkaanfate yookiin biyya biraatti gaafa imalee ilaalu namni sun siif barnoota wayii siif kenna. Akka atis jabaatti bakka san geessu, akka atis jabaatti hojjettu siif barnoota ta'a. Garuu nuti kan nuuf malu nama san deeggaroo osoo hin taane nama san duuka jalaa dha'u. Inya የሚቀልልን ያን ሰው መደገፍ ሳይሆን ያን ሰው እግሩን መምታት ወይም ደግሞ ማስወደቅ ወደ ኋላ መመለስ። ለምን አስፈለገ? እና እንደዚህ አይነት ነገር ተገቢ ያልሆነ ተግባሮችን ከማድረግ ራሳችንን ቆጠብ። ብቻ ሚኛ ከናካይ ታውት ነው ቁሳይ ማልቀማ ወቀዩ ani kuman waaqayyummaan mucaa kana fayyisee dukaan isaa dhaabu dhugaa eenyummaa isaa ganamaa isaa deebisee fi akkaataa itti fayyadamu waaqayyo isaa deebisee በጣም ነው ደስ የሚለው dhugaa waaqa mucaa burraati mucaa karooratti jiru gocha kanaan bifa kanaan akkanatti gubuu jechuun በጣም ጨካኝነት ነው። እሱ ብቻ አይደለም ከነ ቆፋን በአፍሪካ ሰንኬሲቲ ነሙ መከኘቱ ዮ አትደጤ ደቂቃ ጥቆ ወልጉደቴ ጀቴ ዮኪሱቲስ ገላጉበ ዮኪሰጀሰን ዮኪማስበን ለሚ ከና መብራና ማስራ ዶገታና ጀዳማን ከኝ ገሩ ለሚ መከኘቱ ከኛ እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ያለው እና በጣም ነው የሚያስጠላው፣ በጣም ነው የሚደብረው፣ በጣም ነው የሚዘገነው። ስለዚህ
እባካችሁ ከእንደዚህ አይነት ድርጊት ያሰባችሁ ካላችሁ ለማድረግ የተዘጋጃችሁ ካላችሁ ፈጣሪ ይቀበላችሁ። ይሄ ወንድነት አይደለም። ይሄ ጠንካራነት አይደለም። ወራን namoonni gocha akkana raawwachuu fi karoora qabdan gochi kun gocha dhiirummaa miti gocha hedhummaa lamadha. Kanaaf please gocha kana raawwatuudhaaf warri karoorfattanis warri yaadaa jirtanis yoo jiraattan please gocha kanarraa of qusadhaa. Gocha emotional taatanii raawwattan boruu gatii isin kaffaltu. Boruu eenyummaa keessa atti jibbitan isa even mee namichaa hunduu yaadatu nama kana osoo gadhiisaniyyuu itti tolee hin jiraata gaafii itti ta'a yeroo kamu. Kanaaf raawwachuun dura itti yaaduun barbaachisaadha isiniin jedha. Waaqayyo mucaa kana fayyisee bifa isaa duraa san kennee fi akka dhaabu hawwii dhugaa waaqaa isa ta'e hundi keessaniyyuu kadhannaa godhaatii isa haa gargaaru. Waaqayyo safaana haa ta'u akka fayyuu abdii qabu inni osoo ta'in fayyaalummaa isaatiin kan raawwatan waan ta'eef Waaqayyo immoo waan raawwateef qaba. Rabbi isa haa gargaaru, Waaqayyo isa haa fayyisuun jedha. Itti hamoonaan afaan gootaniif guddaa galatoomaa baay'ee jaalladhaa, baay'ee kabajaa. Warri YouTube chaanalii keenya haaraa taatan YouTube chaanalii keessa baay'ee share gochuun akka maatiin uffatan kabajaaf jaallaa isin gaafannaa. Itti hamoonaan afaan gootaniif guddaa galatoomaa. እወዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ